gishee tokkoffaa irraa jedha akka ganda basa qodaaliyaa irratti wanti tokkoffaan nutti dhagahame asiin duratti oonag jedhanii warri saba garaagaraa nu ari'aa turte muka keessatti bara 997 irraa qabee muka keessa nu ari'aa turaniidha. Amma waaqa galanni haa ga'u bara darbe kanallee ganda basa qodaaliyaa ummanni walloo kunniin dhufee maal godhe isin fakkaata eektira ta'een tokkoffaa jedhanii shooftuu kana isin baantiraa dhaabannee haga bulii 12 turreera ganda basa qodaaliyaa irratti akka aanaa basa qodaaliyaatti akka waradaa nageellee irratti yoo agas turree jennu saraayitti dhufee nama gara 7 jedha ganda basa qodaaliyaa irratti muka keessa bataa turre amma waan kana dhugaanu godhe akka ganda keenyaatti aanaa godina irratti illee koongireennu qara koongirees illee dhaabanneerra aanaa irratti illee dhaabne ganda basa qodaaliyaa irratti illee dhaabne akka eeggata akkasiitiin jira noorri ijaarsaa illee waliin dhaabannee ijoollee keenya faana deemaarra ammallee makiinaa haga 3 oofnee dhufeera ka akkanaati galatoomaa jedha. Kana baga gammaddan baga mo'attan baga injifattan.